Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a onkololeessaa 04. Guyyaa kanatti hiriyyaan qulqulluu Seergis Baakos qulqullichi mooticha gantuu Anxiyaakiyosiin wareegamee boqote. Kunis akkas ture. Yeroo mootichi gantuu Meekiyaanos qulqulloota kana qabutti isaan raayyaa humna waraanaa waan turaniif hidhannoo isaanii hiikkachiisee gidiraa hedduu isaan gidirse. Kana booda gara mooticha biyya Sooriyaa Anxiyaakositti erge. Innis qulqullicha Seergisiin ni hidhe. Qulqullicha Baakosiin immoo fannisanii akka reeban morma isaatti dhagaa guddaa hidhanii laga Efraaxisitti akka gatan ajaje. Akkasuma akka mootichi isaan ajaje godhan. Waaqayyo garuu foon qulqullicha Baakos eegee gara lafa gogaatti baasee. Naannoo lafa gogaa kanaas baataawonni maqaan isaanii Maammaa fi Baabbaa jedhaman ni jiraatu ture. Ergamaan Waaqayyo isaanitti mul'ate foon qulqullicha Baakos akka fudhatan isaan ajaje. Yeroo kana akkuma ergamaan Waaqayyo isaan ajajetti deemanii qulqullicha Baakos argan. Waaqayyo bira ergamaan reeffa qulqullichaa guyyaa tokkoo fi halkan tokko eegaa turan. Leencii fi yeeyyiinis achi turan. Isaanis foon namaa fi bineensotaan ala kan hin nyaanne ta'anii Waaqayyo biraa waan ergamaniif isa hin nyaanne ture. Qulqullootni kunis Waaqayyoon galateeffachaa reeffa qulqullicha Baakos gara mana kadhannaa isaanitti geessuun achitti awwaalanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa qulqullootaatiin nu haa fayyisu. Eebbi isaanii bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Guyyuma kanatti barattoota 72 keessaa tokko kan ta'e duuka bu'aa qulqullicha Hanaaniyaa wareegamummaadhaan boqote. Qulqullichi kun duuka bu'oota episkooposii biyya Damaasqoo ta'ee muudame. Galanni isaaf haa ta'uti. Gooftaan keenya karaa Damaasqoo irratti Phaawulos itti mul'ate yeroo barumsa wangeelaatiif waametti duuka bu'aa Phaawulosiin cuuphedha. Innis yeroo jalqabaaf gosoota Gibriilii kan barsiisedha. Namoonni hedduun dhukkuba isaanii irraa fayyiseera. Namoota baay'ees gara amantaa Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoositti deebise. Kana booda qondaaltichi maqaan isaa Luqiyaanos jedhamu qabee dhiigisaa akka bishaanii hanga lafarra lola'utti reebe. Cinaachawwan isaas ulee sibiilaan tarsaase. Laphee isaas abiddaan gube. Kana boodas magaalaa keessaatii baasanii akka dhagaatiin reeban isaan ajaje. Akkasumas lubbuu isaa harka Waaqayyootti kenne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa duuka bu'aa kanaan nu haa fayyisu. Eebbi isaas bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Guyyaa kanatti yaaddannoo kabajamtoota qajeeltota biyya Roomee ta'an kan xu'aashicha Yohannisii fi Gabra Kiristoosidha. Dabalataanis yaaddannoo guyyaa boqonnaa mootota Itoophiyaa lamaan Abrahaa fi Atsiibahaa kanneen tokkummaa muudamanii dabaree malee tokkummaa fi jaalalaan Aksuum ta'uun kan bitanidha. Eebbi isaanii bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen.